2025 champions. Premier League England dorgommiin bara 2024-25 murkii hawwataa fi taateewwan garaagaraan jaalattoota liigichaa bohaarsaa ture xumurameera. Shaampiyoonii kan ta'ee fi kilaboonni gadi bu'an baatii caamsaatiin dura beekamanii hanga guyyaa xumuraatti murkiin eegamaa ture kilaboota sadii hirmaannaa Champions League argachuu adda baasuuti. Mohamed Salah seenaa haarawaa galmeessuuf xiqqoo hanqatus taphoota liigichaa torba walitti aansuudhaan taphataa goolii galche. Badhaasa taphataa cimaa liigichaas fudhateera. Kilaboonni akka Nottingham Forest fi Bournemouth bara dorgommii kana gahumsa gaarii kan itti mul'isani. Garuu murkii hirmaannaa Champions League Awurooppaa argachuudhaaf taasisaniin hin milkoofnee fi liigiin cimaan addunyaa Premier League England taatiiwwan jajjaboo keessummeessaa ture kanaan taphattoota 11 ESPN xiinxala isaa dhiyeessuudhaan filateera. Golee eegan Nottingham Forest Marseille gahumsa gaarii kilabii bara kana mul'iseef golee eegaa gumaacha olaanaa ba'aa turedha. Yaalii cimaa carraa goolii ta'uu danda'an ittisaatii ture. Golee eegan kun goolii itti seenaa liigichaatiin golee eegaa sadarkaa afuraffaa qabateera. Taphoota 13fis gooliin ittiin galle. Alisson Becker Marseille aansuudhaan lammaffaadha. Ittisa bitaan taphataan Fulham Anton Robinson liigichaan gahumsa sibiila irra jabaa ta'e mul'isaatii ture. Kubbaa goolii ta'an 10 kan mijeesse dabalatee taphattoota ittisaa biroo ni caala. Yeroo 496 kubbaa taphattoota faallarraa ifachiiseera. Kan Manchester City Jaakoo Gavaardol isatti aansuudhaan sadarkaa lammaffaa irratti heerama. Ittisa jidduun Virgil van Dijk fi kan Everton James Tarkowski taphattoota gahumsa olaanaa mul'isaa turani. Ittisa mirgaatiin Trent Alexander-Arnold kubbaa dabarsuun taphattoota liigichaa biroo caalaa filatamaadha jedha ESPN. Sarara jidduu walakkaarraan taphataan Manchester United Bruno Fernandes sarara jidduu gara fuulduraatiin goolii 11 galchuudhaan kan mijeesse taphataan Chelsea Cole Palmer taphattoota ciccimoo liigichaa 11 keessaa ta'uu ESPN xiinxala isaa kaa'eera. Qarqara mirgaatiin taphataa Liverpool Luis Diaz filatameera. Diaz gahumsa isaa bara darbee fooyyessuudhaan barana liigichaan goolii 13 galchee 5 mijeesse. Taphataan Crystal Palace Ibriche Izeen lammaffaa ta'uu xiinxalli kunneera. Sarara fuulduraa jidduutiin taphataan Newcastle United Alexander Isak kan goolii 18 liigichaan galche taphattoota biroon caala. Newcastle United yoo Alexander Isak goolii galchu giddu galeessaan qabxii 2.44 taphaan akka argachaa ture ragaaleen ni mul'isu. Qarqara mirgaatiin taphataan cimaan Premier League Mohamed Salah taphataa jabaa jedhamee ESPN filatameera. Salah goolii galchee fi mijeesseen walitti goolii 47 keessaa bahee riikardii Alan Shearer fi Andy Cole qodateera. Shearer fi Cole taphoota 42 riikardicha galmeessan. Salah garuu taphoota 3 gadiitiin riikardicha qodate. Goolii 29 galchee 18 mijeesse. Yaalii 130 gara goolii taasisee taphattoota kamuu ni caala. Kubbaa mijeessuunis liigichaan taphataa fooyya'aa sadaffaadha. Taphoota liigichaa hawwataa turan keessaa guraandhala 12 taphni Goodison Parkitti Everton Liverpool waliin 2 qixaan bahe. Everton tapha darbii xumuraa Goodison Parkitti taphate tapha hawwataa ture. Taphni muddee 4 Newcastle United 3 wal qixa Liverpool waliin bahes akkasuma. Taphataan dargaggeessu muddee 22 Muriloon Nottingham Forest keessatti barana gahumsa gaarii mul'isaa ture. Taphataa dargaggeessa cimaa dandeettii olaanaa mul'ise ta'uu ESPN ni mul'isa. Isatti aansuudhaan Morgan Rogers fi Dean Henderson itti aanu. Leenjisaan Nottingham Forest Nuno Espirito Santos leenjisaa cimaa baranaaf ESPN kanneen biroo caalchisuudhaan filate. Slooti fi kan Bournemouth Anthony Arolaan itti aanu. Jijjiirraa taphattootaan kilaboota taphataa haarawaa bitatanii milkaan keessaa hunda dura kilaba haarawaa isaatiif gumaacha guddaa taasisuudhaan jijjiirraan Dean Henderson jijjiirraa milkaa'aadha jedhame. Henderson Juventus irraa yuuroo miiliyoona 19.6 Bournemouthif erga mallatteessee booda bara jalqabaa isaatiin dandeettii isaa caalaatti mul'isuudhaan kilaba isaas fayyadeera. Amma kilaboota jajjaboo birootiin taphataa barbaadamu. Nottingham Forest Nikolaa Milankovic yuuroo miiliyoona 19.6 kan bitates bittaa milkaa'aadha. Ergisaan kan taphachaa turan keessaa Marco Asensio Aston Villaaf dorgommii hundumaan taphoota 22 taphateen goolii 8 deeggachuun bittaa ergisaa milkaa'aa ta'e keessaa isa duraati. Bittaa taphattootaa hin milkoofne keessaa Chelsean Joao Felixiif yuuroo miiliyoona 52 kan baase ni eerama. Chelsean afraffaan xumuruun hirmaannaa Champions League Awurooppaa argatus ganna darbee yuuroo miiliyoona 276 baasuun taphattoota bitateerraa kanaa oltu eeggama. Manchester United Joshua Zirkzee yuuroo miiliyoona 42.5 kan bitatee fi Matthias de Ligt yuuroo miiliyoona 45 kan bitates kanneen milkaa'in keessaa jechuun ESPN xumura Premier League England irratti xiinxala isaa baasee goolabe. Naannoo tokko naafeen odeeffannoo gabaaboo biraan ga'uu fi Cristiano Ronaldoon Al Nassr waliin adda akka ba'u beeksiseera. Kaleessa tapha xumuraa liigii Saawud Arabiyaattiin Al Nassr goolii 3-2 kan mo'atame. Cristiano Ronaldo fi Sadio Mane goolii kilabichaaf tokko kan galchanii CR7 taphichaan booda toora miidiyaa hawaasummaa isaarratti boqonnaan kun goolabameera jechuudhaan Al Nassr waliin adda akka ba'u. Ronaldoon kan inni beeksise kanaan alatti immoo Lamine Yamal har'a waliigaltee haaraa Baarselonaaf ni mallatteessa jedhamee
eegama onnachiiftuu fi mindaa dabalataa argachaa hanga 2031tti waliigaltee haaraa mallatteessuu fi dubbii fixaan isaa Jorge Mendes Barcelona waliin waliigalaniiru. bara kana Barcelonaan waancaa 3 akka argatuuf gahee olaanaa Lamine Yamal baateera taphoota 55 goolii 18 galchuudhaan 25 hiriyoota isaatiif kan inni mijeesse kanalatti ammoo Liverpool deeggartoota isaa waliin yeroo gammachuu ibsatu balaa tiraafikaa mudateen kaleessa deeggartoonni muraasni midhaan irra gaheera. Liverpool liigii xumuramuudhaaf taphoonni afur isaafu yeroo 20ffaadhaaf shaampiyoonii ta'uun isaanii beekamaa kaayinsa immoo deeggartoota kilabichaa waliin gammachuu qoodachaa jira. Miseensonni kilabichaa imala magaalaa keessaa kiiloomeetira 16 olitti fudhate kanaan sa'aatii 2 ol daandiiwwan marsiisaa irra naanna'uudhaan deeggartoota kilabichaa waliin gammachuu isaanii ibsachaa turanii. Deeggartoonni osoo gammachuu isaanii ibsachaa jiranuu namni umriin isaa 53 ta'e tokko deeggartoota gammachuuf ba'anitti konkolaataa oofuudhaan miidhaa irra geessiseera. Namichi balaa kana qaqqabsiise battalumaa to'annaa jala ooluudhaan kan hidhamee namni kun garuu shoror keessaa jechuudhaan poolisiin Merseyside beeksiseera. balaa kanaan namoonni 47 akka miidhamanis gabaafameera. Liverpool bara dorgommii 2019 yeroo waggoota 30 yeroo shaampiyoonii ta'u sababa vaayirasii koronaatiin deeggartoota kilabichaa waliin daandii irratti ba'uudhaan gammachuusaa hin ibsanne kan ture. kaleessa garuu taphattoonni kilabichaa waancaa shaampiyoonii ta'an qabachuudhaan konkolaataa banaadhaan deeggartoota kilabichaa waliin gammachuu isaanii kan isaan ibsatan